Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma kanaan dura waadaasnee gallee ture YouTube channel keenya Iluu Post Funny Group qophiilee garaagaraaf taphoota garaagaraa hojjechuuf waadaasnee galee haaluma kanaan ayyaana waggaa bara haaraa sababeeffachuudhaan qophii tokko hojjetee isin dhiyeessee ture. Ammas hojiiwwan baay'ee hojjechuun stuudiyoo keessa jiru ganaa edit ta'anii ba'u. Yeroo ammaa kana ammoo ayyaana kana sababeeffachuudhaan qophii addaa tokko qabannee dhiyaachuudhaaf jirra. Isinis Iluu Post Funny Group qophii kana hamma dhumaatti yeroo hojjetu daawwachuu yookiinis daawwatanii kan faana buutan kamajuu gamanumaan isaan affeerra. Mireenis nafaana jira. Tole egaa YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan daawwachuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Dabala kan biraan baga geessan baga gammaddan ayyaana masqala hordoftoota amantii kiristaanaatiin ayyaana masqala baga geessan jecha akkasumas immoo ayyaana masqala oromootiinis baga geessan darbees immoo ayyaana irreechaa guddicha hora finfinneef hora harsadeetiin walumaa galatti ayyaana irreechaa malkaateeti iddoo hundatti kabajamu hundaan baga geessan baga gammaddan bara haaraan kunis immoo bara haaraa nagaa bara jaalala bara badhaadhinaa bara jaalala nuufatoo jecha amma dhumaatti hordofaa YouTube keenya kana immoo subscribe akkasumas share comment gochuudhaan nu faana ta'a qophiiwwan babbareedoo kan kana caalan qabannee isin dhiyaanna hedduu isaan stuudiyoo jiru nu faana ta'a yeroo gaarii har'a tokko jennee jalqabuudhaaf jirra. Har'a wanti nuti qabannee dhufne gaaffiif deebii adda addaa nama wajjin yookaan uummata naannoo keenya jiru wajjin uummata ayyaana kana kabajaa jiru wajjin gaaffiif deebii goona tokkoffaarratti gaaffiif deebii nuti goonu ayyaana waggaa ayyaantu targaa jedha Oromoon ayyaana waggaa ayyaantu targa jechuun masgi maal jechuudha maaliif jedhame kan jedhu gaaffii tokkoffaadha. Gaaffii keenya inni lammaffaa ammoo biyya keenya keessattis ta'u akka addunyaatti manni yoo banaatti bule hattuun galtee hinanne mana isa kamidha jedha. Mee hordoftoonnii fi warreen gaafannu deebii maalii nuuf deebisu kan jedhu lumaan hordofnu yeroo gaarii gara gaaffiitti deemna. Tole maqaa keenya jedhu. Maqaan koo Ibsataa Miruun jedhama. Takkaliin jedhama. Maqaan koo Mustafaa jedhama. Ayyaantu Yaaddisaan jedhama. Biftuu Musaan jedhama. Barataa Yuunivarsiitii waggaa shanaffaa. Tole maal barataa? Mekaanikaal injinariingii. Tole injinariingii wajjin ol qabachuudha baatus immoo gaaffiin keenya nuuf bulchaa. Tole buleetti kan kiyoo eenyu jedhu. Biftuu Biraanuun jedhama. Tole galatoomii kan. Mee maqaa kee? Boggaalessi Gumaan jedhama. Ayyaana waggaa ayyaantu targaa jedhama. Mee ayyaana waggaa ayyaantu targa jechuun maal jechuudha? Akka ilaalcha kootti ifa magaa nuuf bulchaa ayyaana waggaa ayyaantu targaa inni jedhamu ayyaantummaa qabaa jechuu isaaniiti jechuun gonfoo isaa ayyaantu irra jira isa jedhamu natti fakkaata. Ayyaana waggaa ayyaantu targa jechuun ayyaana waggaa nama jirutu argaa jechuun natti fakkaata akka yaada kootiitti. Jechuun akkam nama lubbuun jiru jechuudha? Nama lubbuun jirutu argaa jechuu barbaadame natti fakkaata. Targaa nama umurii isaa dheerate targaa nama baraa baratti ce'u targaa jechuudha. Ayyaantu naa darbu. Ayyaantuun nama waan hundaa daddarbee ayyaana ishee qaqqabate jechuudha. Oh my God! Wow! Ayyaantu jechuun waan gaarii akka ta'e hin beeka malee kana jechuun hin beekamu garuu ayyaantu jechuun waan gaarii akka ta'e hin beeka. Tole mee ammas cara lama fan siyaadhaa yaale. Ayyaantu waan gaarii waan itti ilaalludha kanaati kan ayyaantu targadan. Ayyaana waggaa ayyaantu targa jechuun gammachuu ayyaanaaf ayyaantu gammachuu hedduu. Manni banaa bulee kan hattuu hinan manni banaa oomayyuu akkam ta'e hattuun kamillee kan galtee nanne maali jettee yaadda? Lafa amantaa.
Manni banaa bulee manni intanaa. Banaa bulee walumaa galatti banaadha. Banaa olee banaa bulee hattuun kan galtee nanne. Yookaan immoo kan hattuun galuun barbaanne maali? Mana bashannanaa yookaan bitakskaan. Tole. Akka addunyaatti manni yoo banaa bule hattuun galtee hin hanne maalidha? Iyyoo ishee daree. Iyyoo ishee daree jedhanii jiru. Mana amantaa? Manni amantaa hatameen beeku? Akka yaada koodha kun yaada. Tole. Kun yaada bartu. Eshi mana duwwaa haa ta'u. Addunyaa kanarra jiraa sila. Addunyaa kanarraa jechuudha. Anyways addunyaa kanarra manni mana koota inna Akkamitti mana kee ta'a? oltuun jira. Gatii oltuun jirre manuma koota haadhetan. Yoo qodaan qabu. Wayyaa wayyeen afaan Oromootiin maalodha? Wayyaa dhagaa. Tokkuma yaa'ee. Wayyaa jechuun afaan Oromoodhaanii naa darbu. Atoo? Wayyaa sirba aadaa ta'e I think boobee. Sirbebe. Nanda ke pada boleh sirbebe. Obbola lamman yoo fuune nu waliif maal jedhama? Maal jedhama? Maaliin mako? Akka dinnichaa boolla tokkotti nu naqaa jirta. Wait a minute. Who are you? Jarri sin fuutanii obbolaadha. Sin lammaan immoo waliif orma. Orma turree maal jedhamna? Yaalimi. Soddaa jedhamtu natti. Gaaffii lammaffaa namni guddaanis ta'e xiqqoon yoo akkam dadhabee mana gale ergaanii nama ergachuu hin dandeenye maalodha? Kana udaan deemu. Tokkoffaarratti maal isin gaafadhee ture? Ayyaana waggaa ayyaantu targa jedhama. Maal jechuudha? Gaaffinatti deebisee baay'ee gaarii. Walitti siqataa garuu dhibbatti deebii ta'uu hin danda'u. Deebii ta'uu kan danda'u ayyaana waggaa ayyaantu targa jechuun akkuma isin beektan Oromoon dhahaa mataasaa qaba. Dhahaa mataasaa jechuun immoo kaalendarii mataasaa qaba. Kaalendarii mataasaa sana immoo kan diifaayin godhu kan ibsu yeroo yerootti immoo kan ayyaanni wanni sana ayyaanni waggaa uuma katee guyyaan uuma katee jiijiitti uuma karaa waggaatti uuma karaa kan ibsu ayyaantu. Ayyaantu jechuun immoo nama waaraa yookaan immoo wanti tokko tuun ta'in nama argu jechuudha. Ayyaantummaa nama qabu jechuudha. Kanaafuu gaaffinatti deebisee dhibbatti deebi'ee waan ta'an iyyuu gaaffii baay'eetti siqatu. Baay'ee galatti balaasa kanatti argattu akkuma sila jennetti yoo dhibba deebiste sirriitti. Parsantii dhibba keessaa dhibba deebisteedha. Lammaffaan wanti si gaafadhee Oyyoyyee kan jedhame amma barame kun afaan Oromootiin maal jedhamaa ture? Afaan Oromootiin goobee jedhama. Goobee. Jedhame. Goobee. Sabiraan muumee hiriyaan koo kan biraa jira dhufee isiniif ibsu. Isinii tolamti? Manni addunyaa kanarraa yoo banaa bule hattuun hin hanne mana fincaanii qofaa. Galatoomaa Oromoo. Egaan hordoftoota yuutuubii chaanaalii keenya Iluu Poost Fanii Group qophii kanaa olitti hojjenne akkamitti ilaaltan akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Akkasumas yaada keessan kana turate kanatti dabaluu qabdu waan jedhu kana jalatti akkasiin yaada godhatanillee abdii guddaa qabna. Like, share akkasumas comment, subscribe gochuun akka hin daganne isiniin jenna. Biyyoota keessaniifis share gochuun waliin ilaalaa. Iluu Poost Fanii Group qophiilee hedduus qabatee dhufaa jira. Kana qofa miti istuudiyootti kan hojjetamanii ba'anis hedduun isaanii ni jiru. Ayyaana masqalaa sababeeffachuun kan kanaa olii jennee jirra. Yeroo hojii
akkasumas Maratuu Xalaa'oon yookaanis Booyikaa waliin ta'uun gaaffiif deebii namoota